Sakanan kootsii godhu maal jedhee abaa'oo waboo isin fuutanii hunna guddaa itti laattan overestimate gootan kuni utuu itti marsanii dhukaasa itti bananii saayii takkaaf rasaasa ofirraa fixee morma see qabnaa jedhee nama dubbateedha Jawaar. Taa'ee dhugaatii dhuga. So kanaafi hawwiinsaa isa kana. Kanaafi maal jedheen guduunfa haasaa koo wanti inni gocha kanaafi silaan Jawaar isa tool wantan jedheef gadaarara. He is a tool akka yoo itti gargaaramne of eeggatee abaa'oo wabootiif beekamtii utuu hin laatin isa inni gochaa jiru kana nummoo isatti gargaaramne capitalize isa gooneetu abaa'oo waboo wajjin wal qabsiisuu danda'u qabnaa jedheennan sila waa'ee tarsiimoo kaaseef isa kanaafi xumureeraan. Gadaa fudhadhu keeti waan inni bu'aa nu qabu waan inni bu'aa bibbi qabu atillee lafa kaayee akkasitti yoo gabaabsine keessa kaane wayyeedhe yaada. Bare amantu yaanni yeroo deddeebii ta'e namoonni akkaniifannee fi mee namoota biraatii dabarsinee yooni boodarratti deebi'e irra wayyuu mandiisuun ni jira wabiin amma seenee aya sabaatis ni jira. Ani maaliif akka gartee waan Jawhar amanu wanti nan argaa jiru tokkotu jira. Amaani amma gaafiin an isa gaafadhisanii fi Jawhar adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa godhuu ni danda'a je'een gaafadhe. Deebisaa takkaa lakkii ji'inaa deebisiin jeen lakkii je garummoo deebi'eeti deebisaa naa kennisan kaate. Jawhar ammallee akka gartee humna adda bilisummaa Oromoo irratti qabutti amanaadhaa jirra. Bakkitti yaanni kiyyaa fi keessan itti addaan bahaa jiru asi. Ani nama Jawhar biyyattii san keessatti kanaa booda gartee jijjiirama siyaasaa godhuu danda'a je'ee hin amanne keessaa. Hanga gartee Jawhartu jijjiirama godhaa biyyattii san keessatti yookaan kuu geggeessuu danda'a dandeettii qabaa jennee yookaan amannutti ta'e. I think this is jaarmeuma abaa'oo kanaahu undermined godhutti jiran atti fakkaata akka hubannaa kiyyaatti. Wanni inni BBC irratti dubbate wanni inni dirree Sheekh Hussein itti haasa'u is to me is irrelevant. An akkasi wanni yaanni kiyya. Yoo akkasi wal hubanne I think barbaachisaa na fakkaata dureetti nama biraatii dabarsi. Nani waa jechuu barbaadda asirratti? Aye. Mandisu. Ya, kabatin dan deram ni na dabaran apa ni tan? Fudadda. Aye. Akka si galatoma buamani fi gadararati zyada kaisani fi wanti kana controversial uma wanti dumba kuna kasmogo kae antana fin topik gara bira bilachu barbadire hata umur rahasa ungari wa achi kaisaran wa gangal chunis gari amma ga wanni tokko ma le khas kaisa barre akkuma namatti awran namma dubbitan akkanam tokko tahe namni ma wanni kaisa bahu daddabe warri kaisa fumma biyyatana dhufe kon siyaasa kaisa barame ka ture khalas yolalte warri nu chala be ko khabso tan barsiise siyaasa tan barsiise yolalte gaafa dogoggore santutti walfaata jala deemte yolalte namoota siyaasa kanamma hawwiin isaa immoo hedduudha namni eega takka wanna jee hawwiin isaanii heddummaadha hawwiin hedduun kun ka dhugoomu yoo wanti ati barbaaddu kuni waan ati barbaaddu kun bakka ati barbaadde sana gahe abbaan barnoota qabus gahee isaatiini bakka barbaaddu san dhaqa naalamma dhaqa ammoo hogguu bakka san dhayite namuma barnoota qabu kanaafi warra silaanni danda'ama ummata kanaan deemuu ja'antu boruus namaan deemuu ta'a. Hanga bakka san dhaquu namni bakka san dhaquu wal dhorkuun kun maalirraayi? Osoo waan takkan bilcheessi waatu bilchaate waliin jechuu kana. Osoo waan hin jeeyin bakka ifiin barbaadu sabatti bakka godhuu dhiifnee ifit kun amma hanga qabsoo miidhee fi siyaasa tariif duuba deebisanii beeyin amma kootu gaa. Amma bakki irraa falmiin kee guddaan eeyisa. Wanti inni godhaa jiru qabsoo tanaaf bu'aa ni qabaadha. Bakka wal fakkeessu ni jiraadha. Abiyyi dura dhaabbachuu inni akka dhuunfatti Abiyyi dura dhaabbachaa jira.
abiyyi fi sirna biyyi of kana dura dhaabbachuun isaa yeroodhaaf warra dirree bahee sirna kanaan qabsaa'u wajjin wal fakkaataadha. Haa wal fakkaatuu malee xumurri isaa maal tahaadha bakki gangalchinee ilaalte. Xumurri isaa namni siyaasaa kun waan inni itti amane santu murteessa. Sababni isaa maali? Waan itti amane saniif nama ajjeesa ifiifis du'a namni siyaasatti hogguu amanedha. Jaarmaya tokko seera. Amma isiin tanaatu bakka tana ta'a. Kanamaa kaaftanii an akkas hin jennee gara abaa'ootti fidinaa jaagadaan fiduu odoon ta'in amma aayidoloojumarraa waan lafa jirurraa haasa'e. Yoo wanni kun walitti sirraayin borus yoo amma biitti guddatte tun amma warra falma jiru kanaaf Jawaar bakka takkaa yaaman yaanni isaan lamaan jidduu bahu sun yaada gaariin ta'u. Daalamma. Fakkeenyaaf warra sadaffaa kanaas yaama. Warri sadaffaa kaanii biyyoota guddate kan. Biyyoonni guddate kun naafis ajaa'ibuuf nu yaaman. Oguu gaaddisan nu yaaman maal nu gaafatan? Biyya kana jaarraa akkam ijaaruu barbaaddanii jiran. Yaanni nama lamaan kanaa tokko tahaayyoo naan jette asi bakki waa jira. Yaanni lamaan keenya adda ta'uun kun ammoo qaawwasitti banuu qaba. Akka nama saba tokko qabsaa'uu sanitti. Bakka tana amma yaaddoon guddaan malee wanni gangalataa namaaf gala. Akka dhuunfatti haadachaan akka dhuunfatti tiim lammaatu ture. Tiim lammaa kanaan wajjin Jawharachi keessatti abdiin isaa guddaan itti qeeroo jara kana jalatti itti galchuuf dirqame tiim lammaa kanaa wajjin wal quba qabaachaa ture tiim lammaa keessa jira. Tiim lammaa santu dhawame warraa isa san keessatti. Tiim lammaa kana eenyudha? Tiim Abiyyi kanaa fi Addisuu Aragaayii fi Alamuu Simee fa'aa dhahee hangam siyaasaa hordofuutti jara ka'e. Kun dha'uun nama aarsee jira. Waan Jawhar hawwee tokko hawaan wakama sheensi keessaa tokko jedhama yaadu. Akkaan hordofaa turetti ilaalcha kiyya gabaabaadhaan. Amma inni sun aarsee osoo jiru kaabnaali. Akkuma taheetti qoybinee bakka ammas walii godhuu kajuutu as keessa dhufa gaa. Akka amma Oromoon bilisummaa baate tun bara Oromoon achi keessatti gargaaramaa taasifna namni Jawhar jechuun haasawa keessatti. Yoo dhageeffatte imma Oromoon gargaaramaa ta'uudhaaf hin qabsooye. Oromoon sirna kanarraa bilisoomuuf qabsoo tana eegale. Wanni qabsoon tun nu barsiifte. Garuu haasawa namaa keessa Oromoo akka gargaaramaa biyya sanirraa gargaaramu goonaa siin jaa namni. Amma gaa akkuma sanitti maaltu dhufe gaa wal gargaaruudhaaf amma gaa wal gargaaruutu hafa. Wal gargaaruu kana keessatti Jawhar hidhamuu kanaa dhufe eegasii gaa amma bakka walii godhuudhaaf amma gaa guutuuriin kun dhufe ana kijiba isinitti immoo mootummaa amma jiru wajji dalayinaadha. Wanni amma Jawharitti obstaakil guddaa ta'e tokko isa. Akkitti Oromoon hidhaa bahuusaa hawwaa turte warri amma isa deeggaruu fi influensii yeroo san inni qabu isa wanna godhee fi hoggaa inni beetuudii irratti mootummaa kana gajjabeessinee jaarraa kijiba isinitti himuun suni obstaakil guddaa katti ta'e keessaa tokko jee nama amana. Isaa kun jiru dalaguun sunis dadhabame maas osoo danda'amee gaarii ture. Sirnuma sanii wajjin akka ta'e silaa dalagee dalagaa hayyamanii fi sirni kun itti dhiisee warra sanii wajji walii galee dalagee harkaa bahee ture silaa wanti inni jiru kun. Amma gaaguu inni kun dadhabame katti aanu Abiyyiin bakka itti godhuu dhabuu sanii fi akkitti Abiyyiif tola oolee wanni kun milkaa'ee santu as dhufa gaa. Akka nama tokkotti itti dhaga'ama. Amma haasawa keessatti wanni xiiqii keessatti kan dhuunfaatti haasawni isaa kun dhuunfaa fakkaatee dubbatuuf kan agarta. Namumaan laffa'ee wajjin waan kana godheetu bakka takka na dhorkee meeshaa godhechi na kaayeedhaatu nama dhagaya. Kun waan dhagamuu qabaati eegaa akka nama tokkotti sun ammoo xiiqii keessa seenaan waa balleessitamoo waa dalaydaadha. Xiiqiin gariin tawaas dalaysittuu jira. Xiiqiin garii ammoo tawaanuma dalaytu naa'u si harkaa basa gootee akka waa balleessittus gootu jira. Sana keessaa tam taatiin ibdura deemu jira. Amma gaasan biraa as kunnu. Bakka kana keessatti amma bakka wal dhorkuun kun dhufe ajjannaa kana keessa galanii amma ka gaggalatu tiim lammaa. Lammaa yoo yaaddattan ta'e gaafa lammaa tabaala godhan isaa fi xayyiba tabaala godhan sana hoggaa dubbiin jabaattee jara kana gabbaasuu ta'anii jennee ta'e haasawaa ture asuma irratti. Hogguu dubbiin jabaattee namni uummanni gaa dhaga'u Abiyyi caalaa lammaa ture Jawharii fi lammaa ture jari lachuu kanarraa yeroo ammatti maqee hoggaa dubbiin jabaattee fi kaartaan dhumaa yookaan rasaafni dhumaa isa ta'u. Jechaa ture. Amma gaa isa santu amma gangalachaa jira. Eenyu wajji wal qabatee warra wal fakkaatu biyya ollaatii wajjin. Jaris maqaa dhootan kanaa wajjin. Warri kun amma biyyoota maqaa dhootan san qofaa lakki. Biyyoonni san keessaa tokko kan waraana mootummaa kana gargaaru ammoo warri fedhe hundinuu dhimma achi keessaa qabanii walitti hidhatan malee namoota Itoophiyaa tana kireet godhuudhaaf qooda qabattu jira biyyoota maqaa dhootan caalaa.
biyyoota warra dhiyaa kanaa fi warra Awurooppaa kana. Warra kun amma warra biyya tana walumaa qabee tiisu kana fedhan. Kana keessaanis hanga danda'u dhiibannee wanni barbaadamu biyya kana tursiisuudha. Kajuusan as keessaan illima kanatti wal naquudhaaf namni hin tattaafan. Objuun amma gaa warreen hangaftoota qabsoo kanaa keessa turanii yeroo dheeraa qabsoo qooda kennaa turan booda keessa gara galanii yuutarni wanni nama goosisee as keessa ciisa waan ta'eef isa kana amma abjuun malee biyyoota san qofa ta'uu hin danda'u kajuun qaba. Kana keessa gaananginan laalu inni kun lafarratti Itoophiyaan warri ijoo kun nama Itoophiyaa osoo wal dhaga'anii mooraa takka keessa jiraatanii sirni kun nagayaan waa walitti kennuu kanaaf beekaa isaan waliidha isaanii hafa. Lammaffaa saboonni biyya tanarra qabsaawaa jiru kun kakkan laaftutti namni laalu kun sabummaan qabsaawaa jira. Eertiraa haa ta'u, Tigree haa ta'u, Oromoo haa ta'u. Sabummaan qabsaawaas ture, sabummaan qabsaawaas jira. Sabummaa kanarra haayixeeti Itoophiyaa galchuu feetimma. Fayyatoota immoo 39 ka Tigree lafa keessa kanallee balfaa jirta. Naannolee qofaatu taa'aa jira. Naannolee kana warri durbittuu wajji uumamtee kennamtee fi biiftuu nu qofaan malee namni bulchuus nu malee hin jiru kun ammoo warra sadeen kan hayyamu. Keessattuu maal naannolee waan juukan naannoo Oromiyaa haa ta'u waan juukan akka sabaatti qabsaa'u waan juukan keeyyata 39 kana. Hanga haasawa namaa yoo dhageeffatte dhuka dubbiidhaa gara isiin dhahiinsa rasaasa gara namaa afaanii gara deemu yoo laalte sadeen kan jibba warri sirna dur kana bulchaa turees. Warri amma dhufe oppiidoon amma qabatte kunis waan kana hedduu hangi hojiirra oolchaa jirtu waan nama dhibee fi wal afaan diibanii lafarratti kaayinsa qabsoo Oromootiin waliin bu'aa walitti jiraniif bakka tana keessa waa jiran. Dhoo isaan kan galchanii malee kajuun qabaa galata. Sajawar kana maaliif miseensa godhu feena amanteessu wanni naa galutti hin jirre kana. Kaayoo isaa maaltu nu rakkise waan inni amma godhaa jiru kan irraa fudhannee bira dabruu hin danda'amu. Ni danda'ama ammoo qabsoo kanaaf dalagu jiraa jechuun dandeenyu. Maaliif nu rakkiseedha ambar kana dhibaa jiru. Bar siyaasaan haaree taateetiin gadaan keenya na dhagayeeffadhu. Laal siyaasaan haaree taatee osoo hin ta'in siyaasaan haga waan irraa hubannuu fi diskashina kana keessa fideen jee amma kaampeenii inni sooshaal miidiyaa irratti godhaa jiru adda bilisummaa Oromoodhaatiif faayidaa qaba moo hin qabuudha argamantiin bakka inni jiru kan. Bilisummaa Oromootiif osoo hin ta'in inni Oromoof hin qabsaa'u jee bartanirra jira dirqama kana caalaa dalaguu qaba. Waan inni qabsaa'uuf irraanfadhuun siin jechuu jira bara. Bar Oromoof namni qabsaa'u kana caalaa Oromoo tana waan isiin barbaaddu milkeessuu qabarraa walii galu gada. Waan biraa mamma isinee walakkaa kanatti fidu gurbaa miseensa fidin jenne laal naa obsi. Laal naa obsi bagada gurbaa kana miseensatti finneen jenne. Yeroo waltee garra isin gayoo. Kaayoo isaa waliin nu gaheemo yeroo waltee garra nuuf dalaga bakka keenya bu'ee dalagaa kanaatu wajjin nu gaheeka. Bakka keenya maal nuti dalaguu qabnu dalagaa jiraan jeeni wanni inni dalagu kun qabsoof bu'aa qaba haa jennu gada akkasii bira kutuu dandeenya. Mee irra deebi. Wanta nuti dalagu dadhabne inni qabsoo tanaaf dalagu jiraa fi dippiloomaasii qabsoo tanaaf dalagu jiraarra wanti matti Joohar dalagu jiru adeemsa qabsoo Oromoo hin faalleessu yeroof waltinnisaa jennee bira kutuu dandeenya malee bakka keenya bu'ee akka dalagutti akkamiin jennee bar akka malatti hubachaa jirtan malee ana Joohar bakka keenya bu'ee hojjechuu jiraa hin jedhu. No waan nuti sila dalaguu qabnu dalagee jette gada achirraa kaatee bar wanti jilba lafaan tokko innee wal dura gattaa'uun bakka itti dhufe as. Sun dhuga moo kijiba? Sun lakkee bakka keenya bu'ee dalaguu danda'u qaamnu waan dama waan biraa. No waan sila nuti dalaguu qabnu dalagee adiyaa. Mooraa qabsootiif guuza moo guuzaa miti namicha kun. Wanni inni dalagu wal fakkaattii jee aduu bira kutee bar. Ammatti asii barbiree gallee bar. Abiyyi dura nam tokko dura dhaabbachuu isaatiifis haa ta'u sirna kana dura dhaabbachuun isaa wanni inni dalaguu fi warri immoo sirna kana qabsaa'u wal fakkaataan siin jee. Garuu bakka keenya wal buufachuun jajjabdu wabii walii ta'uu bar. Antanan dubbanne isin waan harkisee akkam jirtu fayyaa keechanii hundi keessan naguma kanani akkami fayyaadha. Obsi qoyyaa isaa jiru. Gada waa'ee warra jeneraalii shan isaa nutti hime. Jeneraalota waraanaa 5 dimismis godhanii jiran. Dhaggeeffadhaa irra deebi'e sirriitti. Jeneraalota waraanaa wal dhabbii dhiyeenya kana miidiyaa irratti fi waraana keessatti kaateen namni 2 Finfinneetti namni 3 Finfinneetti hidhamee namni 2 immoo bakka kana inni akka jiru hin beekamne ammatti kan miidiyaan maqaa kaasee hime jeneraalota 2 tokko ka Tigreedhaa ture tokko ka Amaaraati. Jarri sun lameen bakka kana inni isaan jiranii ammatti hin beekamu jaa.
ammoo jeneraalonni sadii kan maqaan isaanii hin beekamne Finfinneedhaatti kan hidhaa dhaabbataadhaa seenanii jiran yookaan ammoo ugguramanii akka jiran. Dubbiin waraana keessatti deemaa jirtu dubbii jabduudha. Gada ammayyuu irra deebi'i maadii fi abbaa akkas godhe eenyutu dhabamsiisee isa kanatti dabali yaase akka inni PPT namootaaf agalu. Warruma Abiyyiidha hawaan kana godhaa jiru. Namni amma jeneraalonni gartee sadeen hidhaa dhaabbataadha hidhaman maqaan isaanii hin beekamne yookaan ugguraman jechuu. Jarri lama immoo tokko Tigreedha tokko immoo Amaara. Miidiyaa irratti dubbachaadhaa ture. Isa sana ammatti gartee garri isaan jiran hin beekamu tarii to'annaa isaanii jala jirammoo badaniiti gartee karaa garee gartee isaan deeggartuutti kutammoo kan jiru ilaan gammaatti hin beekamne jira. Garummoo gartee fixxiccaan akka waraana keessatti rakkoon hamaan akka waraana keessa seenee jiruutu dubbatamaa jira jechuudha. Yep, that is what I call damage control. So as a result of fonqolcha mootummaa jedhanii haasa'anii PP'n keessaa kan iseen irratti bayyanachuudhaaf of qopheessituu fi of dandamachiistu keessaa actioniin kun isa tokko jechuu barbaadeetanii. Gada amma waliigalleerraa waa'ee wanta inni gochaa jiru akkamittiin akka yoo itti fayyadamne nu gargaaru. Sarratti waliigalleerraa? Fayyadamuun hin feesisu garuu. Nu fayyadu jira isa sana gadi. Gaaffii isinii qaba duramee gaaffii isin danda'a. Biraan tokko obsime waan taateef biraan obsaa. Ani immoo gada maalan jedhas fakkaate beektaa amma utuu public media unbiased kan ta'e qabsoo kanuma uummataa miidiyaan uummataa tokko jiraate isa fuuteetu ati immoo amplify gootaa jechaadha. Amplify gaafa gootu immoo about what isolate go to hintane ila kuno this is justification why we are fighting. This is exactly what the reason why namni meeshaa kaase bosona galeef jette isa kana wajji wal qabsiiste. That's exactly what I've been saying all along. Amma nan fita. Kana furde wal qabsiista amma garuu Geemii wildlife keessatti bineensi tokko abshaala maal godhaa hamma bineensi inni kaanii ajjeesutti ta'anii eeggataniitu erga inni du'e dhaqanii nyaatu jechaadha. Isa kana gochuu hin qabnu siyaasa Oromoo keessatti. Simultaneously, in parallel, we can multitask. Abawaboo can multitask. We as supporters can multitask. Wanta kana gaafa akkanni achi dhufuuni innis dhagaa sana haa darbatu nummoo danda'amnaan dhagaanii darbatu sana diimessinee itti kennina. Gaafa darbatu dhaqee dha'uu duwwaa utuu hin taane gubee dhayees akka gubutti dhagaa sana immoo diimessinee itti kennina. Kanaanis immoo qabneetu namootumaan jedhe laanse namootuma warra ija junuunfatanii nama kaayyoo duukaa deemuu dhiisanii nama dhuunfaa jala fiiganiyyuu isuma sanaan qabdeetu awareness laattee fi educate gootee gara qabsoo mooraa bilisummaa Oromootti deebistaa jechaan jiran. So kanaafi jaarmiyaan keenya hojjechaa hin jiru utuu hin taane hanqina qabna hanqina kana akkamittiin guunnaa irrattitu yeroo qabaannee teenyee yeroo biraa irratti mari'annee nan barbaadan. Asuma irratti baa obbo Biraanuu gaafa. Jaarmiyaan hojjechaa hin jiru naajuu namni dhagee jiraame. No waliigallee irra isa keessan deemee. Somaali public irra dubbanna waan ta'eef gadaan araaraa jaarmiyaan hojjechaadhaa hin jiru jee bakkatti dubbate hin qabu. Bakkatti silaa gartee nuti dadhabbii qabnu fi dalaguu dhabuu fi dadhabbii gartee social media irratti qabnu waan lama wal addaati. So akkasitti haalaallu jechuu kiyya. Waan irratti haasoftanii beekullee baadhoo akkanii ilaalutti waan deemaa jiru kana karamitti haaluu cechinuu kan jedhu irratti wal mari'achaa jirtan natti fakkaate. Kanumaa miti gada. Gaafiin kee maal ture? Obbo Biraanuu. Gaafiin kiyya lakkii waanuma deemamulleen amma waan dhufeef sirriitti hin beekne garuu haa ta'ullee malee waan deematoo jiru kana waa'ee Jawaaritti dubbachaa turtanii isa saniin waan xiqqoo tokko barbaade waan darbeerraa akkamitti barachuu dadhabne ammas immoo impaayerittiin isaan impaayerii haa bareechisuudha barbaadan. Impaayerittii tana
bara Haile Sillaaseedhaa abaa'oon achuma ture dargiin fudhate indiige bara wayyaanis akkasumatti achuma turre indiige bara immoo bilisiginnaatis kunoo kanatu ta'e amma garuu hidda gadi fageessatanii akka oromummaan akka dhabamu gochaa warra jiranii tokkoffaa Jawaar Mohaammed ofiisaa waan barreesse baddaatti gaabbuu baddaatti kana akka gaariitti afaan Ingiliziitiin lafa kaa'ee jira kana odoo arginu Jawaarin faana deemuun faanneffannee wayii miiltoo godhannee karaan kun ittiin wanni ittiin dhimma baanuu hin danda'ama jettanii too yaaddan natti fakkaate karamiin danda'ama akkamittis danda'ama isuma saniin barbaada think gaadha kanuma isiniin jedha galatooma. Jawaar faana deemuu Bobraanu waan irra dubbachuu jiru waan hubatte natti fakkaatu. Jawaar faana deemuu yookaan Jawaar deeggaruu namni as keessatti dubbatee hin jiru. Miidiyaan kaampeenii miidiyaadhaa kan inni torbaan lameen kana eegalee jiru qabsoo bilisummaa Oromootiif kennaadhaan je. Amma na hubattee jirta? Jawaar faana deemuu fi Jawaar waliin deemuu fi Jawaar deeggaruu fi Jawaar jibbuu waan jirraa waa takkan dubbanne yaada. Okay. Do we have some hint? Media jennee jirra. Waa'ee miidiyaati irratti qabsaa'onni suduudanii ofii keenya wal gurmeessinee bakka tokkotti tuutamneetoo jirra. Or hifannaan hedduu keenyatti odoo jiru waan salphina keechi seennee jirra jaallan. Wanni wal dhoksin hin jiru. Odoo ofii keenya garagalchinee walitti tuutan hin deemini kun abaa'oo woboo jedha kun woboo abaa'oo jedha. You know, still in between us there is some shit is going on. Do we fix that? Different conversation, I'm sorry. Ila mera doki no irra dibaan kun maanum baasu gadaadha. Bobraanu irra dibaarra sin jirru abaa'oo waboo jedhee waboo abaa'oo kan jedhu sin jiru wanta kaan dhageenya masraa. No. Itti madis buleessa kiyya. Ani beektaa isin beekana beektu. Obsika. Wal beekna buleeyyan kiyya. Obsi. Tole. Obsi. Wanni wal dogongorsiisu. Warri mana eeddanii nama kana seera qabsiisa. Kana kaa kun olaal argita. You don't want to talk to me. Amma no. Dhaggeeffadhuun siin jedhe. Malte. Look, let's see what he's trying to say. Amma fakkeenya adda Oromoo already said. Amma garee daawwitiitu fi garee abaaboo maali yookaan ammoo adda bilisummaa Oromoo abaaboo. Inni moo haaraa yoo fide wanta haaraa tokko fide waboo abaaboo jedhe maanni waboo abaaboon. Eessaa dhufe immoo sun? Amma haaraa waan tokko nutti fide amma takkaan dhageenya nu garbe waboo abaaboo eessaa fiddeeti. Ilaamee obboleeyyan kiyya waboo abaaboo miti barbe. Let him say it. Ila beektu maaliif dura hedduu keenyatti waan jiru waan waritti nu shaakkarsiisaa jiru kana akka gaariitti irra teenyeetu hojjennee kan jedhudha kana nan fide malee waa'ee abaa'oo woboodha. Mee maaltu nu shaakkarsiisa gidduu keenyatti mee nutti maalinni? Come on man. Maalinni? Kaleecha wajjiniin waadaa galleetoo woboo taaksii foorsii wajjiniin warra hojjechaa ta'u turre hattuudha jedhamanii ari'aman gara biraatitti. Okay. Kuni hunduu jira. Okay. Amma lafa akkaataa na fakkaata. Laa agartaniitu laa isa kana dubbichi lama. Not me the other kid isa jedhani beektu afaan Ingiliffaatiin ana miti. Karaanuu kennameef. Obboleessa koo isa tokkotu akkas godhee isa jedhani sanadha kun. Adaraa warri mana geggeessan. Farmallaatu waan geessan jaltafi keessa bochi maal haasawsa kiyyaa. Namoota ilaalaa kutaa gara toopika nuun deema biruma kutaa afaan isaa irratti beekamu. Yerra deebi'ee agaasoo ittanii fittanii jalaa isa kaasa yoo gamma waa gungootee dhagee. Ajandaa irra deebi'ee agaama dhukkee walirraa kaastanii wal shukkuumtanii walii galtan na fakkaata. Gadaanis bishaan dhugeesse akkuma I don't know. Bishaan dhugdee gada. Bari duraanis bishaan hin qabaa. Maalitti hin beeku. Isintu gartee qawwee fudhatee horii haasanii fi. Qawwee fudhannee horii namtakka qawwee. Deetaa jenne malee qabdaan jennee fadhu deetaa. Okay. Iddeen jebbisaa qabbanaa dhugimee anyway nuti qawwee akkaan qabnu. Kanaafuu tasgabbaa'ee. Taakiyyaan teenya ogguma seennu jajjabduun siin jee baransumaatu nu afarse malee. Barnu afarsee hayi wayaa walii lamaa mi bahu.
wal dhuunfadhaaf sochii. Iddoo wal qunnamtii isa godhattee immoo maal duuba Iddoo wal qunnamtiin qabnu barsanii fi nama hedduu daddaamate. anyway si ajanda taane kam jettan Bareeda. Toopikichi mee nutti irra nuu deebii kan nuti hoogganaman turre. caffee na fudhatee isin haa ibsu caffee fudhadhu ibsiif mee. Tan kanatti qabattee dhufte addatti waan nutti himte hin qabdu. Baasteettaa dubbatte? No, serious. Asuma nuti seennu ajandaa nuuf himuudhaaf turte. Kennuuf turte. Jalqanani deebii ajandaa. Okay. Ajandaa caffee ni dagatte haasawaa kana dheerate almost za'a meeqarraa haasoo hin malee ajandaa akkuma ajandaan an dhufee fi ummata Somaaliyaa keessa rakkachuu jiruu fi waa'ee simboorraa dubbachuuf hin dhufee jedhee sanarraa haasawaa. Okay. Amma fudhadhu deeqaa tokkoof. I think sagaleen kun nagaa mana fakkaate. Jira? Ta'aa. Okay, galatoomaadha. Ani dhimma akkamittan ilaala waan amma deemaa jiru kana waan jettanii waan amma dheeressitanii haasa'aa turtanii wajjin wal qabata waa'een miidhaa uummata irra gahaa jiru kun. Maaliif yoo jenne miidhaan sabarra gahuutti jiru kun waan akka laaluu jirutti callisee itti yaadee kophaa koo dubbadha osoo hin taane maaliif waan hojjetamaa jiru tokko nutti mul'ata. Sila waa dubbachaa turte waan sakkisan keessatti mootummaa Abiyyiin kaasuu barbaada. Mootummaa naannoo Oromiyaa faarsaa waan jedhamu dhagahin ture. Nama tokko dubbate. Kana keessatti yakka namoonni raawwataa jiran kun warra magaalaakiyaa akkasumas milishaa hamma poolisiin Oromiyaatti jechuudha. Yeroo Jawaar Faamman hidhaa turan waan godhaa turan qabu. Boora Gujii kana keessatti Boorana kana Wallagga kana akkasumas Arsii kana keessatti bakka hundumarratti iyyuu mana namaa gubanii akkatti gootummaa isaanii himachaa afaan Oromootiin dubbachaa akka turan. Inni sun miira keessa waan isaan gashe kan fakkaatu jara kanaa wajjin warruma hidhame kanaaf iyyuu I think qiyyaafannaan isaanii gaafa sanaa isaan maatii wajjin wal fakkaata. Sentariin akka namtichi kun bakka sanaa qabu ammas dabalee jennaan harka wal keessaa qabu waliin hojjechaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa fi warrumti biyya alaa keessatti wal ijaaranii haaraatti gaddeebi'uu jiran kun miidhaan uummata kanaa akkasumas daa'ima nuti amma forbaadii godhannee jirru kun wanti inni tahee addunyaatti gabbahaa jiru eenyuun saaxila hojjettan warra seentariirra jiru gubbaa ammaati malee warra nama ajjeesee namarra sirbaa abiddaa nama gubaa jiru kanaa miti. Eenyuun fayyada? Jarri kun hinumaayyuu Opiidiyoo amma biyya alaa kana keessatti of ijaaraa jirtu fonqolchuma sanaa wajjin wal qabata jedhee yaadaan. Maaliif harka keessa naqatanii waraana keenyaa jedhaniitti amananii dubbachaa turan Jawaar Faanis. Kanaafuu wanni maal ta'uudhaaf maal gochuu barbaadaniitu? Seera dippiloomaasiidhuma Abiyyi Faan ittiin deemaa jiru kanayyuu akka jala balleessanii aangoo marraa kaasuudhattu addunyaan akka xiyyeeffattu kan godhan harka wal keessaanii qabu ni qabaatu siyaasa isaaniiti. Miidhaan saba kanaa immoo Jawaar Faanis erga mana hidhaa seenaniis erga bahaniis erga galatoomaa dhufaniis waan fedhii isaanii guuttatanii Oromoon callisee ilaalaa ture warra harka dhiigatee jechaanii ture. Akkasumas warra isaan gabbaasanii ficcisiisan meeqatu jira. Kumaatamaan lakkaa'amaatti jira jechuudha kan darbe baratii beellefiisan keessa. Erga isaan hidhamaniis akkasuma kumaatama kan wareegame hamma kumaatamaatti kan inni 100,000 kan lakkaa'amutu mana hidhaa seene. Sanaan kan wal qabatu sabaaf sablammiinis akkasuma jara kana
waan isaan qabatanii deemaa jiran ilaalaa jiru. Amaaras ilaalaa jirti, Tigree ilaalaa jirti. Lammiileen biyya sana keessa jiru hundumtuu kaayyoo Jawaariif kaayyoo Lammaa ni beekan. Itoophiyaan suusii isaanii akka taate maal gochuudhaaf akka deeman. Ayyaga makalaakiyaan kun Oromoo duwwaa eega osoo hin taane biyyattiidha kan inni eegu silaa akka seeraatti. Amma hoo bara ilmi namaa tokko dhalatee kahee sammuu isaa keessaa kaayyoo qabaata. Erga kaayyoo qabaate iyyuu hoo uummata Oromoo yookaan ammoo uummata Itoophiyaa sana qofaa miti. Siviilii qofaa miti kan rakkachaa jiru. Waraanni har'a Oromootti qawwee dhukaasee ajjeesaa jiru kun iyyuu mootummaa sana fonqolchuu irratti Jawaar Fayyee wajjin jira yaadaan. Maaliif addunyaa irratti isaan saaxiluudhaaf hojjechaatti jira malee Oromoodhaaf namni quuqama qabaatu tokko iyyuu hin jiru. Gaafa aangoo irra bahanis Jawaar Faan akka kana iyyuu gochuu danda'u dabalanii ajjechaa saba kanaatti fufuu danda'u. Dhiyooma kana naannoo Amaaraa keessatti gudeedaan akkasii raawwatee ture. Kan profaayilii godhatee boo'ee Oromoodha. Oromoodhaaf garuu itti faluu qeessaarraa buqqisuu ollaa ta'ee haxaa'ee buna irraa dhugee wajji nyaatee wajji kolfee taphateetu akka inni biraa buqqa'ee iddoo biraatti galu Oromoo godhee lafa isaa irraa fudhata Amaarri. Nafxanyaan warri Oromoo jaan argaan barbaanne diinni Oromoo jechuudha. Amaarri jechuun hunda jechuu kooti miti. Oromoon garuu gara laafina isaa ebaluutu iddoo kanatti gudeedame jedheetu warri maqaa Oromootiin bakka sana jiranis warri gadaameessa diina Oromoo keessaa warri bahan warra ilmoon isaanii irraa gudeedamtee duute. Amaara keessaa fideetu Finfinnee keessatti Gondor keessaa Baadar keessaa baasee fidee yoo barbaade makiinaa kennee fi mana kennee fi qulfii itti kennaa jechuudha. Oromoo hin duute hin dhiifte namni maqaa ishee kaasu hin jiru. Oromoonis profaayilii wal godhattee macaallisee afaan qabachuu jalqabde. Gufuu qabsoo Oromoo namni tahaa jiru eenyu gaafa jennu Oromoon akka gabbahee sagalee waliin taane yoom dhaabate gaafa Jawaar Faan mana hidhaa seenan Hacaaluu wareegame. Erga mana hidhaatii bahanis kan irratti mootummaadhaa wajjin wal ta'anii dalagan akka Oromoon gadi bahee sagalee waliin taanedha. Ammas hin barbaadan. Silas dubbadheen ture jecha kana. Kanaaf namni fedhii isaaf aangoo isaaf fiigaa jiru yoomiyyuu Oromoodhaaf ta'uudhaafis hin deemu. Oromoonis abdii irraa qabaata jechuun sobaadha. Oromoo kaayyoo hin qabne warra lama tokko warra mootummaa aangoo jiru kana deeggaruu fi warra gandummaa sammuu ishee keessa guuteetu girrisaa ta'ee Jawaar Faa jala yaa'u jira. OPDO Abiyyi Faa baqatteecha siyaasa kana jala kan yaa'u jiru warra kaayyoo hin qabaanedha isa yaadaan. Kanaaf dhumaatiin saba kanaa miidhamni ilmaan xixiqqaa maanguddoo qeessaarraa buqqa'u kun furmaanni maali yoo jettan eenyutu qeessaa keessa taa'ee du'uu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru bilisummaa qaban. Sammuu isaa bilisoomsee ka'eetu Oromoo bilisoomsuudhaaf bosona seene. Taa'ee ajjechaa isarra gahu eeggachuurra bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru barbaade umurii xiqqaadhaan illee dhaqee itti damalabuun akka Oromoon kan barbaada dhaqee leenjifamee impaayera kana ofirraa buqqisuudha malee akka Jawaar Faa kana achiin goree siin goree nama mana irratti gubsiisee daa'ima gudeessisee akkasumas makalaakiyaa waan barbaade keessa seenee tooftaadhaan keessa seenee hojjetee dippiloomaasiidhaan nama tokko kaasee bakka sana bu'uudhaa miti kan Oromoon barbaadu. Yoo paartii nama biyya alaa kana keessatti of ijaaraa jirtu yoo isheen waan kana keessaa harka hin qabdu jettan ajjechaa Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kana keessaa isheen harka hin qabdu jettan mi akkamitti yaaddu sila sin gaafachuuf hin ture gaaffii kana. 100% Abiyyi Faa addunyaa dhumti ija uummataa duratti nama gubanii nama ajjeese rasaasaan ajjeesanii kaareeffa gubanii viidiyoo waraabanii gadhiisuun kun Abiyyi Faa akka chiika mootummaan addunyaa Abiyyi Faa chiikaaftee Jawaar Faa achi keessoo Jawaar Faan dippiloomaasii mataa isaanii isa dhuunfaa isaanii asitti hojjechiifachuu fi kitaabaan keezii godhatanii as dhufanii jechuudha. Kana keessatti miidhaan Oromoo warra aangoo barbaadus warra akkaawuntii isaanii jalaa cufamnaanii kitaaba barreeffatee as bahes warra immoo nama hunda lafarraa fixee achirra taa'u barbaadu sanas homaatti mul'atu. Kanaaf Oromoo maal gochuu qaba? Nama jala deemuu dhiisee waan isa baasu beekee
waan bilisummaa isaa fidu beekee waan qe'ee isaa irratti abbaa isa taasisu beekee ofii isaatiin qaa'ee qabsoo kana itti cimee impaayera kana bakka isaatii buqqisu dura jiraata jedhee yaadan akka kootti. Galatoomaa waan isin irratti dhiifama. Dhagaamira? Fadhu yaa handa gaamte caffee. Fadhu galatoomii aayaa sabaa jirtaa walmattoon itti aantee fudhattu. Aayaa sabaa keessanii jarraan. Mau berarti kan bodan tidak bawa itu jira. Kaya mau hijrah ber. Tole. Tumni ke Muhammad jira gada rara rep warra karaa nagaa. Empire Ethiopia keessa nagaani afaan mi'aanii wanni Naga Empire Ethiopia maaltu dubbatee naga Empire Ethiopia natti haasofte. warra karaa nagaati dibbeedhaanu kana baana yoo as goru sabatti achi goru Empiretti lamaan kana ta'uu eessa tokko filachuu. Laal waa takka Isaan dhufanii Gadaaraara hundi keessanii fugaa gaaffiin qaba. siyaasaan Mee kun qabirii miti jiran. Gadaa. Wanni gootan dhimma Somaaliyaa sana mee warri sirriitti keessa beektan waan uummata Oromoo irratti gahaa jiru nu dura bu'aati sirriitti ifannoo godhaame sanan tuqanii keessaa bahe maaliif odeeffannoo qabnu odeeffannoo guutuudha miti. Maaliif odeeffannoo qabnu? What's the problem? Odeeffannoo qabnu kan uummata irraa dhageenyudha. Digalee uummata irraa kan dhageenyu. Wanummaan inni lagalgalaan dubbachuu jiru kana. Odeeffannoo qabnu. Sirra ture research gochuu sirra ture. Odeeffannoo no. Isaa mitiim seerchi gochuu mitiim maaliin barbaadaa dhabeetu riyaalitii jiru warri kontaaktii qabdan yoo jiraattan wanni amma uummata keenya naannoo sana irratti dhagahaa jiru jechuudha malee wanni sitti warra kanan gaafatini anuu siifin ibsaati is hayjarri arra silaa isaa dhufte Dhabeetti jiramanii jiran eeboo. Dhaabbadha. Hoggota akka taayimaa. Eda harka kiyyan agartansa. Laal jara keenya. Wannummaan hin ilaalla. Reefus dubbachaa jiru maal? Especially hanga gartee dhaabni ibsa wahii baasutti we are lack of information. Rakkoo hamtuu keessa jirra. Isa kana furmaata barbaachuun dirqama. Bifa garteettiin ammoo wanni gartee lafa sanitti deemaa jiru jiran waan hedduu sitii dandeessu. Ilma namaa akka isaan itti makiinatti guuran kaan caccabsanii kaan ajjeesanii daa'ima dhumiin isiidhaa amata 5 ibiddatti bobeessanii guban osoo lubbuun keessa jirtu. Wantoota hedduu garaa nama nyaatu bira dabree waan addunyaa irratti hin dhagamneetu biyya san keessatti deemutti jira. Kana eenyuutu godhu jira. Mootummaa warra ifiin jettu warra PP kanaatu Somaaleedhaan akkas godhaadhaa jechuun itti jira. Saniif waan kana godhaa jiran. Biyya keessatti akkuma daa'ima dheengadda argitan miciyoo irra kunuunla profaayila hibbaa irra jirtu tana. Miciyyoon tuni daa'ima gartee rabbiin isiidhaa yookaan ammoo shurufkaa haadhaa fi abbaatuun quufin tan silaa gartee akka namaatti taphatteetuun quufin waan gartee dhiirti taatee hu naman beeyne nama 7 itti wal dabranii erga gartee miciyyoo reeppi godhanii boodaan deebisanii miciyyoo ajjeesanii fannisanii isiitu if ajjeesee jedhanii jechuudha. Akkuma gartee ajjecha hacaaluudha boodarra gartee dhalaa irratti du'ee jedhan san fakkeessuudhaaf. Isa kana maaltu nu dubbata? Akkamitti dubbanna? Akkamitti waan kana gartee amplify goonee social media kana gubbaa irratti dhugaa. Addi bilisummaa Oromoodhaa jaarma siyaasaadhaa kan biyya keessaa sochii gartee barbaachisaa ta'u geggeessaa jiru. Ammoo akka biyya alaatti rakkoo hamtuu keessa jirraa galgala kaniin jeesan inni kun hunda mataa keenyaa waan laallatu. Mataa keenyarraa kaasee hanga jaarmaatti. Isa kana ammoo gartee jaarmaatu akka jaarmaatti furmaatatti godhuu danda'a malee waan anaa fi amaan gartee furmaatatti kennuu dandeenyu miti. Maaliif jaarmeenni akka jaarmaatti waan kana gartee jala bu'ee itti faluun dirqamata. Odeessi kun bifoota gartee itti walitti qindaa'uutti danda'u. Odeessuma gartee rakkuma Oromiyaa keessatti deemaa jirtu tana uummata Oromoodhaatiin gahuun rakkoo nutti ta'ee jira nutummaan odeessa sanirraa we are lack of information. San bira dabre wanni biraa habra kunnu waan dhaabni baasu dubbisaan jiru barra amaan keenya. Waan dhaabni gartee nu baasu yookaan ammoo gartee ganamaa fi galgala odeessa dhaabni baasu kanaa irraa dubbachuutti hin jiru. Barbeekaddaa injifannoo laaftumaa wanni dhaabni kun baasaa jiru.
wantoota silaa agartee miidiyaa kana gubbaarratti hedduu kan kijibaawutti da'uun hin feesifne waan takkaa biyyattii san keessatti sadarkaa riphee lolaattis hojjetamaa hin jirre dhaabni kun hojjechaadhaa jira. Inni kun laafina xiyyaa'ee, inni kun laafina keessanii inni kun ammas gara biraatiin yoo as deebifne laafina dhaabaati fala dha'uu ni danda'a ni danda'a. Waan kana gartee waan silaa qabnu himachuu rakkoo nutti tahee jira jechi juhuni adda bilisummaa Oromoodhaa qeequu yoo kan fakkaatu tahe inni kun rakkoo mataa isaa danda'e jechuu. Ammatti wanni gartee dubbii Joohar san as fuudhee fi yoo gartee odeessa kana baase osoo hin beekne gartee qabsoo Oromoodhaatiif tumsa ta'u jira, fedhee tumsa ta'u jira jechuu kiyya osoo hin tahin namni oofee gartee bakka biraatti geesse malee. Garuu immoo waan kana jaarmeen itti yaaduu qaba keessaafuu dubbii biyya alaa tana. Keessaafuu dubbii biyya alaa tana irratti itti yaadda'uu qabaasi furmaatatti kennuunis dirqama. Namoota Oromoota kumaatama meeqaasamtu biyya alaa kana keessa jira. Isa kana immoo kan gartee maandeetaan godhu jaarama malee aanaa fi amaan akka nama tokkotti dhufne waa dubbachuu irraa kanaaf wanni nuti godhu gartee guddaa dilas mara impaaktiin inni qabaatu hin jiraatu. Dhuga ammoo hangasitti waan godhuu dandeenyutu jira. Gaafa mana banannu Twiitara dhaabni gartee baasu yookaan ammoo gartee wantoota ofishaalii ta'e kan dhaabni baasu san odeessa dhaabaa san haasawa hoogganni dhaabaa godhu. Isa sana gartee gabbaasuu irratti yoo fuulleeffanne. Gaafa gartee amma fakkeenya deeggartoonni dhaabaa namni tokko mana banee TikTok mu qofar taa'uudhaaf just jedhanii gartee mana saaqqachuu osoo hin tahin waliigaluu baannu yoo teenyee waan gartee dhaabni baasisan walii dubbifnee waan gaariidha. Isa kanarratti rakkoo hamtuutu jira. Amma namoota gartee hedduutu waan kanaaf akkana gartee waan hin jaarmaa qeequtti jiruufatti namoota fudhatu. Jaarmenni gartee waan jaarmenni hojjetaa hin jiru jechuu fi waan tokko gartee waan falatti dha'uu danda'u tokko falatti godhuun dirqama tahaa kan jiru sanan dirqama nuti dhaaba kennuu hin dandeenyu dhuga. Ammoo hanga gartee dhaabni kun waan kana furmaatatti godhatu namoonni gartee mararfattoonni dhaaba kanaatu Tiwiitaraas laalaa. Jara keenya uummanni Oromoodhaa miidiyaa kan hundura bakka adda addaa jira. Bifoota garaagaraatiin dhuga namni maxxansutti jira. Wahuma silaa dhaabni gabbaasee gartee guyyaarraa dhaabni gartee amma abdeetii yookaan ammoo fakkeenyaa fi wantoota hedduu kan dhaabni baasu kanaafu namni irraa dubbachuu hin jiru. Yoo waan gartee dhaabni godhu hundaa'u gartee hanguma dhaabni yookaan ammoo gartee haasawa dhaabaa yookaan hoggana dhaabaa irratti kan laallu taate rakkoo qaba. Je'eetii yaada. Ayidoonnu akkamitti waan kana keessa akka bahuudhaa deemu. Inni kun gartee nama yaachisa. Amaan keenya nama yaachisu waan hedduu nama yaachisu. Fixadhe. Gada keessaanin waasi ergaa or I will talk to you wanta ammaati kakaafte irratti there is something I did today at the right way at the right place. Okay? Inni kan biraani caffee ati waa'ee Sumaalee hin tuqne kanaaf inni deebi'ee sin gaafadha jette garuu indirectly tuxxeetta. Waa tokko si yaadachiisuudhaan barbaada. Manni Sumaalee har'aa istiraatejikaaliidhatu Sumaaleedhaan haleelamaa jira. Maqaa isaan itti maxxansan illee akkaataa itti internationally fudhatama qabanitti maqaa shororkeessituu itti maxxansaniitu wanta kana hundumaa dalagaa jiru. Garuu let's go back and see time series yoo ilaalle isaan duratti maaltu ta'e jennee yoo ilaalle. Yeroo itti Jawaar mana hidhaadhaa ba'ee Galatoomaa Tuuriidhaa fi biyya naanna'aa ture. Biyyi baay'een keessumaa kanneen akka Ameerikaa they were really open and the reception is high. Fudhatamni reception isaanillee high ture. Utuu wanta amma har'a gochaa jiru Jawaar gaafa mana hidhaadhaa ba'e sana godhe uummata keenya baay'ee baraarama ture. Tokkoyyuu maaltu beeka tarii yeroo sanaa jijjiiramni tokko hin dho'aa ture biyya sana keessatti. Yoo kun ta'uudhaa baate immoo at least namoonni biyya itti baqatan dhabanii Sumaaleetti, Sudaanitti hin baqatan turan. Ilaalcha gootiif turte addunyaan. Garuu dhugaa uummataa ukkaamsee
wanta achi keessa jaraatutti dimimmiseessee irra kakkabeebsee dhugaa jiru awwaaleetu mootummaa keenya Abiyyis visionary kursii irratti qabuu qabnaa amata 5tti dabaluu fi qabnaa gaafa inni raawwatu booddan immoo nan dorgomaa jedhee haasa'e jechaadha. Daameejiin yeroo sana ka'e hammam akka inni nu miidhe this is not a rocket science, political science illee beekuu naman barbaachisu kana hubachuudhaafi jechaadha. Amma immoo yeroo ammaa kanatti nuti kanaan duras dubbadheera. Nuti akka painkillerii fudhatu akka nama painkillerii fudhatu akkaataa taateen tokko ta'een akkaataa itti gochaan suukanneessaan tokko ta'een ummata Oromoo Somaalee irraa buqqa'ee fi torban tokko boonyee dhuunfaadhaan kan isaan gochaa suukanneessaan ajjeesan dararan kanas boonyee irraa dhaabna yoo ta'e waa tokko iyyuu bu'aa fiduu hin dandeenyu. Kanaaf egaa nuti kan nuti gochuu dandeenyu maalinni akkamittiinitu wanti kun akka itti fufiinsa hin qabaanneef amma abaawoboon maaliinitu galateeffama cichoomina isaatiin galateeffama. Abaawoboon cichoomina qabaateetu nuti warri deeggarru cichoomina qabaachuu dadhabne. Abaawoboon cichoomina qabaateetu nuti warra mararsiifannu nuti warri riba nagaaraaf jireenya keenya geggeeffachaa sappoorti goonu sanirratti cichoomina dhabne. Hanqina qabna? Yes qabna. Har'a utuu mee yaadattu Geetaachoo Raddaa sa'aatii 2 yeroo lola Tigraay fi PP gidduutti ture sa'aatii 2 gadi bahee gabaasu sana jechaadha. Okay? Hanqina Abaawoo irraa jiru hanqina kan uummatarraa sappoortarirraa Sanin saya bilbilatti bu'e. Falmattu jirta? Falmattu fudhadhu wagamaan deemu. Sagaleen kiyya jira adiro. Aman deebitee hayye. Nagaa muchuu sagaleen. Kamu tuffeen. Okay, gidduutti chaarjarii fituuf kaadhaan chaarjarii itti kaawwadhe. Sorry. Yeah. So hanqina qabna 100% qabna. Hanqina kana immoo akkamitti fooyyessinaa iddoo nuti itti haasofnu jira. Akkaataa nuti itti fooyyessinu jira. Let's collect the low hanging fruits first. Waan fooyya'uu qaburraa jalqabneetu akka gurbaan tokko sila jecha amaaraa tokko jira indee urgoo zimbiru. Xilliqqettee urgoo keessa buuti yantu tisiisi. Utaalee dhufi as keessa lixee task force moo maal jedhe ijoollee waboo abaa'oo akka inni jedhe akkasituu hin taane wanta sirraa'uu qabu waan gochuu qabu I know you did gadaaraa I know waan ati goote illee nan beekaa itti fufuudhuma qabna iddoo sirrii ta'etti itti fufuu qabna pressure itti caalchisuudhuma qabna mana keenya sirreeffachuu danda'uudha qabna kana yoo goone diina keenya fira keenya the enemy of our enemy is our friend kana jechuuni Jawaar fira keenya garuu jaallan ta'uu hin danda'u warri akkasii warri dhuunfaadhaaf fiiganii yoo dhumallee nu gargaaree dhagaa darbatan fira keenya garuu jaallan ta'uu hin danda'ani nuti garuu asatuul itti gargaaramuu ni dandeenya yeroo hundumaa garuu wanti hundumtuu dhaqee it boils down to people. Wanti hundumtuu dhaqee people irratti wal qabachuu danda'uu qaba. Wanti hundumtuu people irratti dhaqee wal qabachuu danda'uu qaba. Wanti hundumtuu abaawwaboo amplify gochuu danda'uu qaba. Wanti hundumtuu abaawwaboo tumsuu danda'uu qaba. Akkuma gadaati jette wanta biyya keessaa ta'aa jirullee injifannoo boonsa abaawaboon gochaa jirullee anaaf situ dhufee gabaasa. Isa kana irratti hojjechuu danda'u hanqina kana irratti hojjechuu danda'uu qabna. Amma guyyaa sadan kana keessatti gara leenjii qabsoo adda bilisummaa Oromootti qeerroon baay'eetu gale. Isa kana illee dubbachuu danda'uu qabna.
bilbila lafaa kaafnee namoota bilbiloon da'uu qabna. Akkasittiin itu dhaabna malee boo'uu iyyuu hin qabnu. PP'n kan isheen gochaa jirtu Somaalee keessatti directly or indirectly Oromiyaa keessatti ummata Oromoo cabsitee jiilchuudhaaf hojjechaa jirti. Inni kun immoo nu boosisuuf nu gaddisiisutu hin taane nu xeeqeffachiisee xiiqeffannee isa duriirra caalaayyuu nu hadheessee nu jabeessuu danda'uudha qaba. Farda utuun gulufsiisini na yaadadhani warri keenya maal jalqaban bokossu farda bokossu lugama qabanii gadhiisu fardi gaafa bokoke itti bu'uus hin barbaachisu ofiin utaalee gama sanagaa. Ummanni nuti xiiqeffannee aarree bokokuu danda'uudha qabna jechuudhaan barbaade galatooma. Fadhaamaan galatoomi. Kanuma waan tokko isin waan arge barruu waraan bilisummaa Oromoo irraa yoo agartanitti hin beeku. Nami 70 humna raayyaa ittisa biyyaa irdisa biyyaati ittisa biyyaallee hin jennu. Muratee bahee jedhan waraana bilisummaa Oromoo illee galeen dhageenne gara hin darbe garuu impaayiratti irraa wal guree baafatee waan jedhu barruu waraana bilisummaa Oromoo irraa dubbisee ture ganama yeroon ka'u. Kana nami dhageettan yoo jiraattan yaa brief nu godha. Arkan ture gariin namaa warri suni garee warra Amaaraati hanjuuni jira humnis Oromoodha hanjuu jira garuu immoo warri miidiyaa Habashaadha akka warra Amaaraa ta'anitti dubbata. Laal kana durallee waan kanarratti waajjeen ture. Waan amma fakkeenyaa fi zooniilee adda addaa keessatti abdeetii 11ffaa gubbaarratti waan dhaabni maxxanse tokko yoo argitanii jiraatan ta'e I think abdeetii 12ffaa gubbaarratti natti fakkaata. Zooniilee 7-8 tuqamee ture. Zooniilee kana mara keessattuu waraanni mootummaadhaa sadarkaa gurguddaarraa hanga sadarkaa xixiqqaatti harka kennachuun dadhabbii fi daadarkaa gartee warri yookaan ammoo gartee shorarkaa warri mootummaa keessa jiru waan calaqqisuun mul'atu jira jee. Amma fakkeenyaaf kanaan dura harkuma kennanii malee wantoota akkasii san dhaabni tuqu. Jaarmeen immoo akka jaarmaatti hoggaa wanta akka gartee waan lafarratti mizaananii fi wanni isaan dubbatan akkatti dubbatamu qaba jechuudha jaarmaatti hoggaa dubbattu. Irra hedduun namaa addi bilisummaa Oromoo kun maaliif magaalaa Finfinnee tanan seennee nama jiru jira dureetti ta'e anaafisiis dabalatee. Maaliif akka addi bilisummaa Oromoo Finfinnee seenu kan nuti hawwinus naan galu yeroo tokko tokko. Adda edid. Seenu hoggaan siin jubar magaalaa Finfinnee keessa seenamee akka lolli godhamu. Wanni mootummaan barbaadu sanii bar. Akkasuma akkasii jiran. Garaagarummaa laala amma urban fightiidhaa fi guerrilla fightiidhaatu jira. Urban fighting kan mootummaan irratti advantage arkattu yookaan ammoo kan faayidaa mootummaan irraa arkattu. Guerrillaan jaarmeenni yookaan ammoo fakkeenyaaf gartee fakkeenya addi bilisummaa Oromoodhaa tooftaa waraanaa kan inni itti deemaadhaa jiru is a very sophisticated. Yoo kan dhugaa dubbannu ta'e irra hedduun namoota hoogganoota dhaaba kanaa namoota undermined godhanii hedduu jira bar. Sadarkaa gartee Itoophiyaadhaatti jarri akka isaan barbaadan akka naqamtee seenan akka shaashamannee yookaan ammoo fakkeenyaaf magaalota gurguddaa gartee biyyattii keessa jiru san akka seenamuudha. Lollichi seenaan urban fightii ta'a jechuu. Lola gartee namni fooqii irraa fooqitti walitti rasaasa dhukaasu. Guerrilla yoo kan akkasitti gartee deemee lola akkasii kan seenu ta'e advantage mootummaadhaa kenna. Duuba hoo maaliree? Garaagarummaan gartee guerrillaadhaatiif garaagarummaan urbaniidhaa kun yookaan ammoo fakkeenyaaf lola magaalaa keessaa mootummaan ni jaalata akka bilisummaa Oromoodhaa achi ol seenu. Maaliif dura bakka qabateeti bifoota garaagaraatiin yookaan ammoo fakkeenyaaf bifa shishkatanii yookaan ammoo fakkeenyaaf snaayiperootaatiin wareega silaan barbaachifne waraanaas ta'ee dhaabaas kafalchiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhaabni maal godha? Warra kana alatti gayyaasaa jechuudha. Finfinnee keessaa ala gayyaaseeti hoggaa isaan ala gayyaan achitti babbaqaysa akka baaqilitti. That is amma gaa tooftaan lolaa akka inni itti deemu akkasi.
jarri kun maalima lakka gartee waan san akkas gootuuni tarkaanfilee waraana bilisummaa Oromoodha maqaalee adda addaatiin amma fakkeenya fudhattanii olaaltan ta'e maqaa cinnana kaayyoo kaan ammoo maqaalee hedduudha barkan amma fakkeenya tarkaanfiin labsii waraanaa kun itti labsamee ture maaliif adda bilisummaa Oromoo waan kana godha jedhamni gaafate jira tarii waan maqaa san jaalatuuf sitti fakkaate moo maali dhuga tokkoffaa maqaan suni maqaa gartee qabsichi kun kaleessatti sossoohaa turee fi wantoota gartee beekaman sanitti maqaa dhawachuun hamileedhaafis gaariidha beekumtii waan saniifis kennuta. Garuu immoo tooftaa waraanni waan san godhuuf diigmaya waraana mootummaa waraana hamilee hin qabne waraana loluuf fedhii hin qabne kan gartee wal shakkiidhaa fi garaagarummaan jidduutti deemu yookaan ammoo jidduu jiru kana alatti gabbaasee akka silaa barbaadu sanitti waan barbaadu godhuudhaaf. Inni kun akka gartee nama jawwee ajjeesuuti. Hadhaa fixachiisuu jechuu yookaan ammoo gara silaa ifi bakka barbaadde fidatteeti akka barbaadde deemta malee tooftaa waraanaa keessatti yoo kan gartee akka namni ati loltuun barbaadutti kan deemtu taate baay'ee ni dhaawamta. Dubbiin jiru kana. Wanni amma argaa jirru isa sophistication yookaan ammoo fakkeenyaaf gartee tooftaalee waraanaa kan kanaan dura biyyattii san keessatti riphee lolaan kamuuhu akkamma gartee aabaa oboon itti lolaa jiru kanatti lola geggeessee hin agarre. Yoo dhugaa dubbanne ta'e. Ammaan tana bakkoota garagaraatti wanta reefuma fakkeenyaaf namni tokko maxxansaa ture tokko harkatanii jirtan. Bakka magaalaa gartee keessa seenanii nama 220 ajjeesanii namni 80 itti madaayetu jira amma guyyaa irraa. Isa san viidiyoo isaa harkadheen ture. Waraana kana kanaan dura fakkeenyaaf waan tokko kan jaalmarroon dubbate tokkotu jira. Waraana kana gartee magaalaa irraa ittisuun yookaan ammoo gartee bakka qabanne sana to'annaa sanarra taa'uu dhabuun waan gartee nuti tooftaa nuti ittiin deemnu malee waa lafaa fi gartee bar akka dubbiin biyyattii keessatti hubannaan gartee jirutti lafoota amma fakkeenya waraanni mootummaa kun kanaan dura ture yookaan ammoo qubsuma waraanni mootummaa kanaan dura qabaachaadhaa ture bar almost close to 80% wanni sun faca'ee jira bar yoo arkitanii jiraatan ta'e amma naannoo gartee tuulama keessattis ta'e macca keessattis ta'e akkasuma walloo keessattis kaampiileen gartee waraanaa kan kaleessa uummata keessa maadheeffatee bakkoota adda addaatti jiru hundi isaatu almost 80 to 90% faca'ee jira. Inni kuni waraana kanarratti hamilee cabinsa guyyaarraa guyyatti fidaadhaa dhufaa jira jechuudha. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo tooftaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessu. Tokko riphee lolaan yookaan ammoo gartee adda bilisummaa Oromoodha waan gartee waa lamaa fi dubbiin lolaahu loleetuma injifachuu qofaa fi biti. Waraanni kun erga lolee injifate booda waraana gartee biyya saniif gaaga'ama fuula dura dhufuufis qopheessuu qabaa jechuudha. Maaliif arra injifatee Finfinnee arra dhaqee boru lollee eegaluu danda'a. Paasabilitiin sunis ni jira. Yoo lollee eegaluu baatellee waraanni gartee biyyattii keessatti arra mootummaa kana dhawaa jiru kuni adda bilisummaa Oromoo riizarvii qabaachuu qaba. Waraana gartee boru biyyattii san tasgabbeessu harkaa qabaachuun isaa dirqama. Waraanota kana wanti gartee fakkeenyaaf qusannaaleen ittiin deemamaa jiruuf tooftaa waraanaa ittiin dhimma bahamaa jiru kuni namni gariin gartee imooshinaaliidha waa'ee kanarratti kaafnee maaliif gartee injifannoo kan akka silaa hawwanutti hin taane gartee haamannaan dhungadhuu dubbii akka taatee na fakkaatti. Haalli gartee itti deemamaa jiru amma fakkeenya reefuun tana wanna jeneraalotaa sana isin himeen ture. Shoorarkaan mootummaa tana yookaan ammoo warra gartee garee abiyyi tana keessatti deemaa jirtu waan laafaadha miti. Hangi tokko gartee yoo jabina qaban jenne ta'e wanni isaan jabina qaban tokko illee hin jiru. Wal facaasaadhaa jirti. Sadarkaa gartee amma kaabinoota gartee mootummaa warra silaama fakkeenyaaf kaabinee ministeerotaa tuuhu arra rakkoo keessa wal galchanii amma walgahii hatattamaa tokkootu ture. Kan taa'aa turan guyyaa 2 moo 3 tura. Walgahii san keessatti waan isaan irratti haasawaa turan osooni gartee haasawaafuu bakkatti silaa itti baallamatanitti walitti hin dhufini walgahiin sun facaate. Tokko gartee sodaa nageenyaatiif warra jirutu jira. Isa lammadaa ammoo gartee abiyyiidhaatu waan san gartee koolaaf godhee kan jiru jira. Sadarkaa sanitti dubbiin deemutti jirti jechuudha. Amma gaa waraanni kun akkanumatti gartee garmaameeti deemeetuma gartee waa dhayeetuma cabsee deebi'aa jira. Lakki waraanniif jaaraa jira gara kaaniin. Akkuma lolli deemaa jiru waraana eebbifamuu deema harkaa jirtani barakkasimre. Kuni tooftaa waraanaati yookaan tooftaa gartee nama biyyattii san boru tasgabbii. Waan tokko gaafa guyyaa gootota irratti jaalmarroon je tokkotu jira.
goota gartee wareega nuu kafalu hedduu horannee je gootammoo gartee wareega kafallu kana xumuratti godhuu fi nama wisdama qabu goota wisdama qabu horachuu irratti rakkoo qabna iggitii waan kanatti godhuu irratti rakkoo qabna yeroo hedduu wanni inni irra deddeebi'ee dubbatu waan sani takkaa jiraachuu takkaa hummoo akiraan keenya dachii jala boqochuu waanju tokko ilaalchaa fi mul'ata akkasii jaarmayni qabaachuu waan laafaadhaan natti fakkaatu hangaan gartee fakkeenyaa fi jireenya keenya keessattis dhaaba kanatti qooda fudhanne jaarmay gartee loleetuma gartee riphee lolaa tahee biyya san keessa jiraachuu barbaadu moo jaarmay gartee xumura waan kanaa godhuudhaaf deemuu isa jusa guyyaarraa nama eebbifamu harkaa jirtu irra hedduun eebbifa waraana kanaa lafa gartee fakkeenyaaf shaggar tana keessatti waraanni kun kan eebbifamaa jiru waan ajaa'ibsiisaa ta'u seeroo tokko mootummaan biyya san keessa ni jirti nama jechisiisa eega mootummaa sadarkaa kanatti laafina qabaatti amma waraana gartee 2003 faa bakka takkatti argita sadrooniin biyya tana keessa hin jiru hijee gaafa nama gaafadhee jira daftaree namni sun illee na dhaga'uu danda'a sadubummaan gartee waraana adda bilisummaa Oromoo abaa kuni wanni gartee waraanni dilli kun bakka takka maalii fi gartee amma gaa wanni kun hundinuu wanni inni mul'isu maali waraanni kun gartee tooftaalee siyaasaatii fi waa'ee dhimma qarootummaa biyyattii keessatti ijaaramee gartee caasaa mootummaa keessaa hisi waan gayaa qabaachuu isaaniitu mul'ataa jechuu akka gartee gaagabni kun hin geenyeef inni kun gaa itti fufi. No, go ahead. Bakkuma takka qofaan tokko waan dhiyeenya kana ta'e tokko dhageessanii jiraatan ta'e magaalaa sanii inni irraanfadhee atiink tuulama keessatti fakkaata. Xayyaarri magaalaa san dhaqee magaalaa isaan qabatan sanitti adda bilisummaa Oromoo waraana ABO'dhaa dha'uudhaaf dhaqeeti. Waraanni kun ammoo duursee bakka sanirraa godaaneeti yookaan bakka sanirraa sossooheeti waraanni mootummaadhaa magaalaa san keessa dhaqee jechuu bakka waraanni keenya irraa ka'e san dhaqee seeni. Waraanni keenya kun odeessa waan qabuuf bakka sanirraa ka'e. Jalarraa hanga gubbaatti mootummaa keessaa caasaa gartee sadarkaa ittiin qiyaasamtuun qabne tooftaalee gartee ittiin intelijensiin isaaniillee jabaa akka ta'e mul'isaa jechuudha. Xayyaarri sun deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo osoo hin ta'in waraana isaanii dha'e. Atiink toora nama 70 nama 80 bakka takkatti bombisaniin du'e jechuudhaan dhaga'e. So akkasumatu jira jechumaaf hin jiru garuu hanga dandeenyutti waan dhaabni baasu kana hordofnu hawwanniin isin hin jiru akka gartee nama mararfattoota dhaaba kanaatti. Galatoomiyaan waa tokko duwwaatti dabala waanti jette irratti warri waraanni maalii fi magaalaa akkasiin qabatu daangaarraa maal godha jedhanii wallaalummaarraa kan ka'edha. Warri kaan immoo propagaandaa diinaa warra afuufanidha. For your information, waraanni ABO diteelii isaa isiniin kennu malee Finfinnee keessa jira. This Monday, like 5 days ago, PPN ergaasin dabarsite maqaa dhooftee naannaa Boolee, naannaa Galaan, naannaa Buraayyuu, Shogolee, Shiroo Meedaa, Qaallitti gara magaalaa baay'ee Finfinnee keessa maqaa dha'anii aduullinnaan bakkeen bayinaa jedhanii kaabinoo isaaniitti ergaasan dabarsan bakkeedha jira. Garuu immoo waa'ee waraanni Bela keessatti guban tokko hodhamee dhaga'ee jira. Exactly. Walgahii warra mootummaadha. Aangawoota mootummaatti inni sun. Isa duwwaayyuu moo miti hin dubbannu amma maaliif waa hin dubbanneef kan qaba. Wanta ganaa isaan gochuudhaaf jedhan sana dura goruudha ta'a. I hope you understand what I mean. Maaliif wanta baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu dhageenya amma torban dhufu kanan eegaa jiru. This coming week. Waan ABO'n godhu Finfinnee keessatti garuu waa'ee toopikii silaatti gaafa deebinu riphee lolaan yookiis gorilla fighters daangaadhaa ka'ee magaalaa Gimbii qabatee Naqamtee qabatee Amboo qabatee dhufee dhukaasaa dhufee Finfinnee galee 4 kiiloo gala miti. Strategically lafa jirutti jiraateetu gadi waamee waraana sana ficcisiisee harkaa ficcisiiseetu mogoleesee jalaa gatee duwwaa godha yaadattu wayyaaneen gaafa dargii kuffistee dhukaasaa dhuftee galte miti. Wayyaaneen dhuftee galuudhaaf guyyaan 2 hafee sanbata guddaa ganama maal jedhanii afaan reediyoo afaan Oromoo irratti namichi shawaa tokko giximiin dubbisaa ture. Wayyaanee wayyaa turii ammaansii dhufaa turii jedheetu
inni biyyi nagaa geggeessaa 2 days later mootummaan sun hin jiru bade. So abaawo boon kan inni godhu tarsiimoo ittiin lolee waraanni isatti makamus amma sila tokko jallaadhaa barreessaa hiikoo faannootti makaman eetti makamanis waraanni sun dhabaadhuma deemaa jechuudha. Mootummaan sun raayyaa ittisa abiyyiitu dhumaa deemaa jechuudha. Kana keessa immoo keessaa paartii PP keessaa namoota qabaateetu informationii akka isaan baasan hojii akka hojjetan godheetu alaan itti naannessanii abiddarraa bobeessaadhatu keessaa warraaqsi dho'a. Akkasitti hojjetama. Kanaaf warra hituu hin beekin wallaalummaarraa due to ignorance akkasitti haasa'an akkasitti barsiisuu qabna. Warra propagaandaa ta'e maalummaa isaanii beeknu immoo dura dhaabbachuu danda'uudha qabna. Haa ta'u iyyuu malee most recently PP'n amma abaawo wajjin wal lolaa jiru. PP'n uummataa wajjin wal lolaa jira. Lolli PP amma uummataa wajjini. Projektii fi qaaduu tasammaa. Abaawo balleessuuf ummata balleessuu satti jiran sana. Kanaafitu amma gadaa araaraa keenya akkuma sila jette waraana isaa qusachuudhaaf iyyuu miti. Innis jira garuu isaaf iyyuu miti kaayyoon abaawo kan inni magaalaa tokko lixee hin qabanneef. Naan uummata seeftii uummata sanaatiif jedheeti. Malee har'a dhufee amboo kana keessaa daakuu danda'a. Garuu seeftii uummata isaatiif jedhee PP'n uummataa wajjin wal lolaa jirti. Abaawoon immoo uummataaf lolaa jira. Seeftii uummata isaatiif jedhee tarsiimoo ittiin lolu inni beekaa. Tarsiimoo waraanaa keessa waan nu gashuus hin jiru. Namoonni gaafa kaasanis kan waan beektu hin qabdu afaan qabachuu hin dandeenya. Warra wallaalummaarraa kayaasee garuu gorsuu dandeenya. Kana dubbiinsaa akkasii maaltu beeka bor PP'n kufuu dandeessi. Gaarummaansaa amma PP'n waliigaltee dhabanii walitti walamanuu dadhabanii baay'ee isinni bakkeessaa information itti dhagaa jiru. Wal shakkuutti ka'anii hundumtuu wal shakka bakka. Namni walamanuu hin jiru. Tarii isa kanatu nu gurguraa jira. Tarii isa kanatu na ajjeesaa. Tarii kanatu kana ta'a. Akkasittiin abiddaaf cidii wal taatee wal nyaachaa jirti seen. Wal nyaachaa jirti. Ammayyuu waaqayyo abiddaaf cidii si'a godhu. Garuu isa kana hubachuu danda'uudha kan achumatti ankeetti dabaluu barbaadeenii sabboona wagana gaannuftee itti fufaa argaan. Mee yeroo takka fiigoo jirtaa? Fiigoonni rafeensa fiigoo? Okay, hin jiru itiin busaayyee itti fufadhaayyee. Ma ergachaa jira ol galchii yoo rafe fiigoon yaa. Falmattuu fudhadhu mee turte. Nama duraanuu tokko dho'itti anaanuma eeggadha. Falmattuu taanee sabboonaadha. Falmattuu jirtaa? Jira dhugaan akkuma isin gaafadha malee isinumaan naggeeffadha ani rakkoon qabu akkam bultan mooltaniidha. Jirtu naguma seen hundi keessan dhugaa rabbi jaallubeetti